qaroomina uummatni Oromoo addunyaadhaaf dabarse keessaa inni olaanaan sirna gadaati. Sirni gadaa falaasama dinagdee, hawaasummaa fi siyaasaa uummatni Oromoo gaggeeffataa ture ta'uun ni beekama. Sirni gadaa qabiyyeewwan hedduu of keessaa yoo qabaatu Oromoon waaqa isaa kan ittiin kadhatuuf galateeffatu irreessa yeroo garaa garaatti adeemsifamu qaba. Adda durummaadhaan irreessi birraa fi arfaasaa ni beekama. Qophiin har'a irratti xiyyeeffannu immoo irreessa waqtii arfaasaatti irreeffatamuu fi Oromoo Arsii Utaa Waayyuu biratti kan beekamu irreessa Tajoo Roobaa jedhamu irratti. Irreessi Tajoo Roobaa godina Arsii aanaa Zuwaay Dugdaa naannoo hawaasa Utaa Waayyuutti kan irreeffatamu ta'uu isaa irreessa Tajoo Roobaa irratti kan ibsanuuf kennan barsiisaa seenaaf kunuunsa hambaa Yuunivarsiitii Arsii obbo Mustafaa Dashuu dubbatanii jiru. Qaroomni Oromoon uummanni gurraachi addunyaadhaaf dabarsine sirni gadaa keessi isaa haalli bulchiinsa isaa, haalli itti bulmaata isaa, haalli adeemsa bal'aadha. Kanneen keessaa tokko irreessaadha. Irreessi akkuma beekamu Oromoon irreessa isaa kan irreeffatu irreessa yeroo arfaasaa fi irreessa birraatu jira. Oromoon Arsii naannoo Utaa Waayyuu hara dambal naannoo isaa jiran kan irreessa arfaasaa kana naannoowwan adda addaatti bahuudhaan irreeffatu. Kun ammoo bal'inaan Tajoo Roobaa jedhamee beekama. Haala waliigalaa waltajjii sanarra ture ibsuun eegalu obbo Mustafaan. Sirni gadaa irreessi laafee ture jechuun ni dandeenya. Haalafatu malee hin banne hundee isaanii jira. Hayyoonni abbootiin beekumsa qaban abbootiin gadaa haadholeen siinqee namoonni beekumsa kana tursiisan waan jiraniif nutis qorannoo kana caalmatti daballee itti dabaluudhaan gabbisuudhaan qorannoo akka Oromiyaatti yuunivarsiitiin Finfinnee, yuunivarsiitiin Jimmaa, yuunivarsiitiin Arsii jiddugaleessi qorannoo Oromoo waliin ta'uudhaan gaggeeffamaa jiru keessatti irreessa irratti jechoota gabbatoo aadaa duudhaa qaban kan irreessa keessatti argaman yeroo barbaadnu Tajoo Roobaa keessatti jechootaa fi taatee aadaa duudhaa safuu Oromoon achi keessatti gaggeessu irreessa wajjin waan wal qabatuuf walitti dhufuuf jechoota kanneen galmee jechoota ensaayikiloopiidiyaa fi qorannoodhaan gabbisuudhaan qorannoo kana ammoo maxxansuudhaan uummata hayyoota addunyaa biraan gahuudhaan akkasumas ammoo waan itti dabalamu dabalaa deemuudha barbaachisaadha. Obbo Mustafaan waa'ee irreessa Tajoo Roobaa irratti gabbisa qorannoo jechoota gadaa irreecha irratti xiyyeeffatan torban darbe keessa Yuunivarsiitii Jimmaa keessatti gaggeessame irratti waraqaa qorannoo dhimmuma kana ilaale dhiyeessanii turan. Barsiisaa Mustafaan akka jedhanitti irreessi Tajoo Roobaa Oromoo Arsii Utaa Waayyuu biratti kan yeroo arfaasaa irreeffatamudha. Irreessa kana irratti Oromoon roobni akka roobu waaqa isaa ittiin kadhata. Akkasumas waaqa gurraachaaf sirna galata ittiin galchanidha jedhanii jiru obbo Mustafaan. Tajoo Roobaa jechuun kadhannaa roobaati. Roobni akka dafee isaanii rooba nagahaa, rooba lafaa ta'uu, namaa ta'uu, sa'aa ta'uu akka roobuuf Oromoon Arsii naannawa hara dambal jiran Utaa Waayyuu bahanii yeroo rooba isaatti kadhatanidha. Tajoon roobaa kan itti gaggeeffamu guyyaa ayyaantuun guyyaa murteessanii guyyaan sun ammoo guyyaa hinnikka jedhama. Hinnikki guyyaa ayyaana waaqaaf lafaati jedhama. Guyyaa sun guyyaa sirni Tajoo kun itti gaggeeffamu magaalaa deemuun hin jiru, gabaa deemuun hin jiru, sirna fuudhaaf gurguraan jiru, karaan deemamu Oromoon Arsii naannoo san jiru hundinuu sirna Tajoo kanarratti argame. Sirna Tajoo kun sirna kanaan gaggeeffama jechuudha. Sirna kana kan gaggeessan abbootii gadaa, luba, qeerroo, qarree, haawwotii, haadholii siinqee qabatanii, ciicoo qabatanii, soorata gosa adda addaa naannoo san ibsu qabatanii malkatti bahuu jechuudha. Guyyaa sana abbaan malkaa, abbaan qe'ee malkaa sanni saaqaa, erga saaqee ni haxaaraa, erga haxaarame immoo dullacha kormaa irratti ni falama ganama jechuudha. Haala korma falaa ta'u, hoolaa falaaf ta'u haala adeemsa sirna saniitiin qabatanii dhufanii erga achi gahanii erga malkaa ganii ammoo sirni simannaa gosoota naannoo san jiran hawaasa naannoo sanii ni gaggeeffama. Wantoonni taateen sirna Tajoodhaaf ta'u hundinuu erga ta'uu isaa erga mirkanaa'een booda sirni kun ni banamaa jechuudha. Haaluma kanaani haadholee siinqee dhufaniif naannoo sanitti golgi ni tolfamaa fi iddoo isaaniif tolu ni mijataa fi ni kaa'amaa fi haaluma kanaan ammoo ciicoon ni tarreeffama, cirri eegduun ni godhamti, kormi falaaf dhufe ammoo gara haraatti deemee malkatti deemee ni qabbaneeffata. Haaluma kanaan sirni falaa erga gaggeeffamee booda moorri ni ilaallama. Erga moorri ilaallamee booda ammoo moorri kun ammoo waan Arsii ta'u, waan Oromoo ta'u, waan biyyaa ta'u, waan fuuldura jirtu hamtuullee toltuullee
kan itti ilaalamu moora dubbistuun jirti. Moora dubbistuun tun ammoo hirmaattota sirna kanaa irratti dhufaniif roobni rooba gaarii jiraachuu isaa, roobni sa'aa namaa tolu, roobni biyyaa tolu jiraachuu isaa yookiin ammoo rakkoolee uumamuu ta'an jiran fuuldura isaanii jirachuu abbootii gadaaf lubatti ni himama. Lubni ammoo lallabee seeratumaa seerri sun ammoo wantoota fuuldura dhufan toltuullee hamtullee haa ta'u qophii akka godhan taasisaa. Barsiisaa seenaaf kunuunsa hambaa Yuunivarsiitii Arsii Mustafaan akka jedhanitti irreessi Tajooroobaa yeroo dheeraadhaaf dhiibbaawwan siyaasaa sirnoota darbanii jala ture. Kanaanis waan irraanfatame fakkaate. Hubannoo yeroo ammaa irreessa Tajooroobaa irratti uummatni qabu dabaluuf akkasumas dhalootatti dabarsuuf hojjetamuu akka qabus ni dubbatu obbo Mustafaan. Marii gabbisa qorannoo jechoota gadaa irreecha irratti xiyyeeffachuun adeemsifame kanarratti irreecha UNESCO irratti galmeessuuf yaalii godhamaa jiru fiixaan baasuu fi hojiin kun barbaachisaa akka ta'e ibsamuusaa fi gareen qorattootaa kan qaama dhimmi isaa laallatu waliin ta'uun adeemsa irreecha galmeessuuf godhamu keessatti akka gahee isaaniirraa eegamu baataniif biiroon aadaa fi turizimii Oromiyaas dhimmoo kanarratti fuuleeffatee akka hojjetaa jiru ibsamuu isaa fuula feesbuukii Yuunivarsiitii Jimmaa irraa beekuun danda'amee jira. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amborraa.